koo Masaratiin jedhama kanan jiraadhu asuma. Konfiraansii yeroo darbe irratti birrii tokko sanyii keessan facaasetti birrii tokko irratti siniifan kadhadhaa ittanii turtan. Anis dhufee sanyii facaasen birrii tokko sanas fudhadhee deebi'e. Achirraan immoo mee gadi jedhaati biyyoo lafa kanaa qubaan tuqaa addaan tuqadhaa naananii ani immoo gaduma jedhee akkuma gadi jedheen biyyoon fuudhe. Biyyoon sun yoon ol jedhee laalu firee torbanuus birrii sanas kiisii kaawwadhee tan galee tan qodaa keessan buufadhe. Yaa Waaqayyo sababa kana guyyaan irraas torbadha waan ta'eef biyyoon kunis torba waan ta'eef guyyaa irraati ka'ee wanta addaanaa ta'uu qaba waan jedhe. Achirraani akkuma qodaa sana keessa buufadhee guyyaa 5 booddee galmee wayiin galmaa'e. Galmee sana akkuma galmaa'e torbii 2 booddee silxanaa sanas nan deeme. Silxanaa sanas deemee guyyaa 5 xumuree gaafanii guyyaa 5 sana xumuru ani waan saayyuun barre birrii isinii gadhiifamutu jira hojii hojjettu jedhan. Eeshi enne noo inamanne sas gallee waraqata nu deessanii waraqata sana walaallu waraqata sana 90 jira. 90 kana 50 faammasinii gadhiifnaa gaafa hojii jammartan immoo sanaan booddee 40 afesun isiniif gadhiifamaa jedhanii ani yaa Waaqayyo hojii keetu sit hojjete malee ana miti ani baroomsanis maalinis miti kana hojii keeti jedheedhuman ittamaneedhuman galateeffadhee farrameen galee sanarraan 50 karaan beekamne naa gadhiifamee jira. Galateeffadhee Waaqayyoon bareechaa. Mee jireenya akkamii jiraattu sin jireenyi keessa maal fakkaata abbaan manaa kee maal hojjeta jireenyi keessa akkam ture? Abbaan manaa koo kan siraa hojjeta mucaammoo eddanda'een booddee an hojjechumayyuu hojjechaan jiru na dhukkuba waan ta'eef jechuudha. Isumatu waa hundumayyuu nu jiraachisaa ani waaqumaan kadhadha yaa Waaqayyo ana yoommoo na gargaartaa otoon jedhu sana dura situma Waaqayyo kadhadhu karaan beekamneen 15,000 naa gadhiifamee ture isallee yeroo darbe galateeffadheetan ture amma situman kadhadhu biyyoodhuma lafa kanaati Waaqayyo kana naa taasise kanaafis 40 ammaaf 50 naa gadhiifameera kana Waaqayyo sa jireenya Dhugawaatiin koonni lammaffaan inni dheeressu garuu kan abbaa koo bichaan dubbadhaa inni kuba ture gin pheenxee ta'uu hin jaalatu. Hin barbaadu ani pheenxee achi biddeena qobaatti naa kennaa isin achi narraa siqaanu hin jedha ture jechuudha. Yaa Waaqayyo guyyaa qabda guyyaan itti amanummoo jiran jechaan ture. Yoo ati fayyiteen ala ani pheenxeen ta'uu naan jedhe. Yaa Waaqayyo milikkita kanallee narraa balleessuu baattu mataa koolle qabdee guyyaa inni itti amanee itti fayyu na agarsiisuu qabda jedheen footoo mana kanatti fidee irratti kadhattaniif turtan. Achirraan karaan beekamnee nama na hin fayyanaan jettanii akka carraa dhukkubaan qabamee garaan isaa bokokee hospitaala galee operaashinii ta'uu qaba jedhanii isa sasumatti naa kadhattanii hin fayyee sanaan booddee akka hin beekamnee ganama sa'aatii 12tti tajaajilaan tokko dhaqee utoonni waan tokko dubbatin malsii tokko ton kennin akka addaatti amanee sanarraan immoo koottu ishii dhugaa wayyaa ani waan akkanaa dheetan kanatti fayyiteenna anoo hin dhufunaan jedhe ammas waan tokkoon dhuftan jedheen achirraan hin dhukkubsatee yeroo darbe dhufee ture. Achirraan baay'ee gimmaash isaa kun hin hojjetu nagu waan dhukkubaa ciisuu hin danda'u ton beela'uu nyaachuu dhiisaa ton dheebodhuun dhuguu dhiisaa baay'ee rakkadhadhee namummaa gadhiisee ture. Achirraan boriin nangalaanii har'a waanan dhufeef xumuradheera nangalannaan yaa Waaqayyo akka inni hin deemne taasisi mana kana dhufee akka inni fayyunaa taasisi jedheen kadhadhee akkuma nani jedhu immoo inafee ganama sana mana kana dhufee asitti dhukkuba narbiitiin duuta turte jedhamee asitti kadhatamee fi asitti fayyee amma yoona fayyaa isaatii midhaan miilli isaa sin hojjete harki isaa cinaachi isaa sin hojjete midhaan isin nyaate fayyaa isaatii Waaqayyoon kanas naa galateeffadha. Galateeffadha bareechatu Waaqayyoon.